Isatu eeyyama jireenyaa nuu laatee jennaan har'a geenye. Jiraadhaa nuun jedhee jennaan. Nama baay'eedha kan tasa badee kan tasa dhibame nuun garuu nagaadha. Jedhame dubbadhaa ani nagaadha jedhaa. Haaleluyyaa. Baay'een balaa konkolaataatiin, baay'een balaa bishaaniitiin, baay'een balaa elektirikiitiin, balaa garaa garaatiin warri dhabamanii namoota baay'eetu jira. Nuyi garuu nagaadha. Ani nagaadha harka keessa mirga raasaati. Onlaayiniin kan hordofaa jirtanis ani nagaadha jedhaa dubbadhaa amma yeroo kana. Iji Waaqayyoo isin argaa jira waan ta'eef lafa isin jirtanitti mul'ataa jirtu waan ta'eef. Haaleluyyaa. Namoota hiriyoota keessan akka qaqqabuuf sheer godhaa. Walii wajjin Waaqayyo waaqeffannaa. Har'a gaa akkuma beekamu soomaaf sagadi keenya guyyaa torbaffaadha. Waaqayyotu sagalee isaa ayyaana isaa nutti hin hir'isinii kunoo carraa kana nuu kenne guyyaa irraa nuu kenneera. Waaqayyoon guddaa galateeffannaa. Mee kallattii man Waaqayyoon faarfannaa isa faarfatameen dhumne seenaa qaraanioo sana dubbanna. Haaleluyyaa. Namooti iddoo kana jirrus warri karaa miidiyaa marsariitii hawaasaa garaagaraa yuutuubiidhaan feesbuukiin nu hordofaa jirtanis harka keenya isa mirgaa suuta jennee gara abbaa keenyaatti ol fudhanna. Harka keenya isa bitaa laphee keenya irra kaawwanna. Idduma teenyu teenye abbaa keenya kana jajanna hin jajama inni. Haaleluyyaa. Isa jajamee hin quufne kana, isa guddummaan isaa tilmaamamuu hin dandeenye kana, isa tilmaama hin qabne kana, guddaa gurguddootaa isa ta'e kana Yesuusiin mee gadi jenna gara teessoo isaatti gad of deebisnaa. Warri fuula isaatti gad of deebisan ol qabamu. Mee kanaaf barbaadaa gooftaa kana. Hin dandeessa waan hundumaa, hin dandeessa waan hundumaa, hin dandeessa maaltu si dhibaa, hin dandeessa tijabaa, hin dandeessa jedha. Hin dandeessa waan hundumaa, hin dandeessa waan hundumaa, hin dandeessa jedhaa lafa jirtanii. Hin dandeessa maaltu si dhibaa, hin dandeessa tijabaa, hin dandeessa jedhaa. Hin dandeessa waan hundumaa, hin dandeessa waan hundumaa, hin dandeessa maaltu si dhibaa, hin dandeessa tijabaa. Fayyinaan jettee anis fayyee nafee, ka'inaan jettee anis lafaan ka'ee, hiikaminaan jettee anis nan hiikamee, hibboo koo fallisaa si bira argame. Fayyinaan jettee jedha. Fayyinaan jettee anis fayyee nafee, ka'inaan jettee anis lafaan ka'ee, hiikaminaan jettee anis nan hiikamee, hibboo koo fallisaa si bira argame. Harka keessan bal'isaatiin dandeessa. Hin dandeessa waan hundumaa, hin dandeessa jedhaagaa. Hin dandeessa waan hundumaa, hin dandeessa. Hin dandeessa maaltu si dhibaa, hin dandeessa jedhaa maanu. Hin dandeessa tijabaa, hin dandeessa. Hin dandeessa waan hundumaa, hin
hindandeessa waan hundumaa irra deebi'aati hindandeessa maaltu si dhibaa abbaa koo hindandeessa ati jabaa fayyinaan jettee anis fayyee nafee kainaan jettee anis lafaan ka'ee hiikaminaan jettee jedha hiikaminaan jettee anis nan hiikamee hibboo koo fallisaa si bira argame fayyinaan jettee anis fayyee nafee kainaan jettee anis lafaan ka'ee hiikaminaan jettee hiikaminaan jettee anis nan hiikamee hibboo koo fallisaa si bira argame meerri keessa balleeffadha yaa isaa abbaan gootaate yaa isaa olaantee jirtu yaa isaa abbaan gootaate yaa isaa olaantee jirtu yaa isaa olaantee jirtu yaa isaa abbaan gootaate yaa isaa abbaan gootaate yaa isaa olaantee jirtu yaa isaa olaantee jirtu maal guddaadhati jedha maal guddaadhati maal guddaadhati maal beekaadhati maal beekaadhati maal beekaadha maal beekaadhati yaa isa abbaa koo taate yaa isa olaantee jirtu edha yaa isa olaantee jirtu yaa isa abbaan koo taate yaa isa abbaan koo taate yaa isa olaantee jirtu yaa isa olaantee jirtu maal guddaadhati maal guddaadhati maal beekaadha maal beekaadhati maal beekaa sagalee dhagaamu maal guddaadha maal guddaadhati maal guddaadhati maal beekaadha jedha maal beekaadhati dabeet maal beekaadhati haleluuyaa beekaa isa ta'e guddaa isa ta'e Yesuus kana isa jajameen quufamne kana lafuma teessan taati jajadhaami haleluuyaa yemmus yaadu yemmus yaadu radibiati yemmus yaadu yemmus yaadu yemmus yaadu guddiseen nagargadda gadda koon irraanfadda guddiseen nagargadda jedha guddiseen nagargadda maani gadda koon irraanfadda isati anaaf goota yaade simfaarsa dhimma koo qadaade anaaf goota yaade isati anaaf goota yaade simfaarsa dhimma koo raawtaale isati anaaf goota yaade isati anaaf goota yaade
sinfaarsa ajaa korrootaalee hin jijjiiramuu hin geeddaramuu fuulli keenatti gadda koo gatee gammadaa oolaa boqodheesitti jijjiiramuu hin jijjiiramuu hin geeddaramuu fuulli keenatti gadda koo gatee faarfachaa oolaa boqodheesitti akka kee maaltu na baata Yesuus abbaa mo'aadhaa qalma garaa koo si dhangalaasa maala si godha beeta akka kee maaltu na baata Yesuus abbaa mo'aadhaa qalma garaa koo si dhangalaasa maala si godha mee yemmuun jedhaa saduma yemmuu si yaadu yemmuu si yaadu yemmuu jedhame yemmuu si yaadu yemmuu si yaadu akka amantaa jettani guddisee nagaa argadhaa gadda koon irraanfadha abeet guddisee nagaa argadhaa maani gadda koon irraanfadha guddisee nagaa argadhaa gadda koon irraanfadha Isati anaaf goota yaade sinfaarsa dhimma koo qadaade isati anaaf goota yaade isati anaaf goota yaade sinfaarsa ajaa koo rabtaale mee waaqeffadhaa dhiyaadha ammayyuu gooftaa kanatti haaliluuyaa Rahabaga hadila varra se kampra jantar dikala vara dila brejentre lebedi libitra bagadia. Menurut dunia negara ti solichat. Haleluya. Namni dandeetti isaatiin iddoo kana ga'een jiru akkas jetta yoo ta'e sobduu taata. Namni Yesuusitti ergadde irra geesse duwwaan nama wajjin Waaqayyo waaqeffatu. Haala koo ilaaltee natti hin geeddaramne jaalalaan na baattaa sin dadhabeen jenne haala koo ilaaltee natti hin geeddaramne jaalalaan na baattaa sin dadhabeen jenne jaalalaan na baattaa sin dadhabeen jenne Asifa chilale yero namdi kutu memila nabannu abdi jigana abde jirajatam situ asifa chilale yero namdi kutu jeda asifa chilale yero namdi kutu abdi jigana abde jirajatam situ sagale keessan hin qusatinaati eenyuunani wal si fakkeessare eenyuunani wal bukkeessi qaba jiraachuu koo dafqa dhiigaa buftee situ qabsaa'e eenyuunani wal si fakkeessare eenyuunani wal bukkeessi qaba jiraachuu koo dafqa dhiigaa hidhana nama seeqa situ qabsaa'e naaf wallaansoo jaba kana kakee
Kana kake nyure kana kake kana kake kana kake nyure kana kake adda kake kana kake nyure kana kake kana kake kake kana kake nyure kana kake adda kake hojii kee taddaaf malee annama raamiti halaalas na fiddee jaantaako hojii kee taddaaf malee annama raamiti halaalas na fiddee halaalas na fiddee jaantaako Aki kee naaf eenyure kan garaan naaf dhukkubu kee kanaa yoo naa bahee siin fida. Aki kee naaf eenyure aki kee naaf eenyure kan garaan naaf dhukkubu kee kanaa yoo naa bahee kee kanaan yoo naa bahee siin fida jajjayamu siin fida. Sagale baasaatii jechaan gubdee kaastee abdii koo kan kee danoomee jiraan mana koo kan dursanii kan itti aansa olmaa kee gooftaa koo dadawwee boomsa jaalala keetu sammuu koo darbee jecha siibsuni barbaadeen nabe jaalala keetu sammuu koo darbee jaalala keetu sammuu koo darbee jecha siibsuni barbaadeen nabe jaalala keetu sammuu koo darbee jecha siibsuni barbaadeen nabe. Mee galata fidaa Waaqayyo marga walitti buusaatii haalleluuyaa haalleluuyaa. Ammas itti fufnee Waaqayyo waaqeffanna. Mee meeshaa wajjin bu'aatee harka keessa walitti tumaa Waaqayyo waaqeffanna. Haalleluuyaa. Nu wajjin waaqeffadhaa warri online irraa nu hordofaa jirtanis harki Waaqayyo gabaabaadha utuu hin taane dheeraadha simbira ga'a. Mee wajjin Waaqayyo waaqeffanna. Haalleluuyaa. Abeet 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 abeet. Iddoo rakkina keessanii iddoo dhiphina keessanii bira harki Waaqayyo hin ga'a galgala kana. Isin bira ga'a harki Waaqayyo. Haalleluuyaa. Sagale guddaadhaan harki Waaqayyo na bira ga'a jira dubbadhaa lafuma teessan taate. Haalleluuyaa. Abeet 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 abeet. Burqaana gaakoo burqaana gaakoo burqaana gaakoo baadabba burqaana gaakoo burqaana gaakoo burqaana gaakoo burqaana gaakoo ammayyuu irra deebi'aa burqaana gaakoo burqaana gaakoo burqaana gaakoo burqaana gaakoo ila siin argaachuun koo yaa gooftaa waan hundumaa naaf ta'a si keessaa tan jireenya argee siin eenyu siin qabaachuun koo yaa gooftaa waan hundumaa nyaataa dhugaatiirra aan eenyu gaarummaa kakee gaarummaanii kakee na qubsa ormattiin baruu danda'e akka beekan si daagadha situ adda dandaga'e gaarummaanii kakee na boossa ormattiin baruu danda'e akka beekan si daagadha situ
Namie faciste raga Namie faciste jirenya sinna shakalchise Anis jaalladhe garaa koo sirratti gadhiise Ammas ammas dhimmeen si yaada malee oleen bulu gargaaraa koo guyyaa raga Namie faciste jirenya sinna shakalchise Anis jaalladhe garaa koo sirratti gadhiise Ammas ammas dhimmeen si yaada malee oleen bulu gargaaraa koo guyyaa rakkina Deddeebitee na haasofsiista haalan keessa jiru Gaddaaf dhiphina koo hirmaataa misan jirma bulu Ofii kootiin odee yemmutti yaadni koo na jeequ Argeera si malee jireenyi dhiibame achiin siqu Olmaa keetu garaa daraasa Alfirooma keen caalchisa Nan marmaara maana keetti Olmaa keetu garaa daraasa Alfirooma keen caalchisa Nan marmaara maana keetti Maali ajaa'ibsiifadha gaa'ila Maalammanni jaalalli kee Maalamma Eenyutti galma waaqayyo Maalammanni jaalalli kee Maalamma Irruma deebi'aatti sagalee guddaadhani Maalammanni jaalalli kee Maalammanni jaalalli kee Maalammanni jaalalli kee Maalammanni jaalalli kee Maalamma Irra deebi'aa isa dhuma maali Maalammanni jaalalli kee Maalamma Irra Maalammanni jaalalli kee Maalamma Maalammanni jaalalli kee Maalammanni Maalammanni jaalalli kee Maalammanni Ila ulfaattee miti qullaa kee ulfaattee mitiin salphattee du'achi wal'aansa wal qabdeetu duubatti baay'ee dadhabde ulfaattee miti isa dhumaa ulfaattee miti salphattee du'achi wal'aansa wal qabdeetu duuko maqaattee gala manorma Halamii dubbatu qabe waan hin goone nadheeffamte dhugaan kee Keeyyiitti na yaachisa na urguufa warrummaan koo siqqotee boolaa namaasi Erga walitti tumaa ilillee fidaa Yesuusiif haleluuyaa Lora Waaqayyo ulfaata kabajama Dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf har'a guyyaan soomaaf sagada keenya guyyaa torbaffaadha. Waldaan lattuu hafuura Waaqayyoo kan labsitee jirtu har'a sitti fufee jira guyyaa torbaffaa isaati jechuudha. Har'as Waaqayyoo nu gidduutti hojii isaa guddaa hojjechaa waan jiruuf maqaan Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Erga ganamaatii kaasee Waaqayyoo nu gidduutti hojii cimaa hojjetaa jira. Waaqayyoo maqaan kee haa galateeffamu jenna. Macaafa moototaa isa lammaffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 18 kaasee yeroo dubbisnu mucichi erga guddate gaaf tokko gara abbaa isaa lafa warra isaan haamaan dhaqe mucichis yaa abbaayee koo maaloo mataa koo jedhee iyyee abbaan isaa immoo hojjettoota isaa keessaa tokkooni mucaa koo kana baadhuuti gara haadha isaatti geessi jedhe. Hojjetaan sun mucicha baatee gara haadha isaatti erga geessee mucichi hamma waareetti gudeeda haadha isaarra gudeeda haadha isaatii irra in taa'e isa booddee garuu in du'e. Yommus isheen gara bantii kutaa isa bantii mana irratti ol baatee
mucicha siree nama waaqayyoo sanarra ciibsite balbala itti cuftee baatee in adeemte. Achumaanis abbaa manaa ishee achi waamtee ariitiidhaan gara nama waaqayyoo dhaqee deebi'aatii dargaggoota keessaa nama tokkoo fi harree as anaaf ergi jetteen. Inni immoo har'a guyyaa baatii haaraa yookiis sanbata miti. Egaa maaliif gara isaa dhaqxare jedheen. Isheen immoo nagaadhaafan dhaqa jette. Nagaadhaafan dhaqa jette. Isheen harree fe'attee dargaggeessichaan dura bu'iitii been yoon sitti hime malee yoon sitti hime kanarraa kan hafe suuta anaaf hin adeemin jette. Achumaan kaatee nama waaqayyoo bira gara tulluu Qarmeloos in dhaqe. Namni waaqayyoo sun yeroo halaalatti ishee argee Gehaaz na'oo isaatiin ila Shuneemittiin dhufaa jirti. Fiigichaan dhaqi ishee simadhuuti. Ati fayyaadhaa jedhi gaafadhu jedheen. Isheen immoo hundumtuu fayyaadhaa jetteen. Isheen tulluurra lafa namni waaqayyoo sun jiru yommuu geesse miilla isaatti in kuftee Gehaaz garuu isa irraa achi ishee butuuf gara isheetti in dhiyaate. Namni waaqayyoo sun immoo isheen rakkina jabaa keessa jirti. Kanas waaqayyo ana jalaa dhokse malee anatti hin himne. Kanaaf ishee dhiisi jedhee ameen. Inni du'e siif jiraata jedhee lallaba. Namni waaqayyoo Elsaa'i mandara Shuneem keessa hin darba ture. Karaarra deema ture. Utuu karaarra deemaa jiruuti guyyaa tokko dubartiin in argiti turte. Balbala isheerra gaafanni asii daddarbee deemee dhaqee gaafanni galuus in argiti. Namni kuni nama waaqayyooti. Kottu jetteetu abbaa manaa isheetti mari'atte. Abbaa manaa isheetti wajjin mari'atanii mana keenya keessa isa olaanurra siree qopheessinaa fi achirra qodaa ibsaa keenyaa fi namni kun mana keenya simatamu hanyaatu dhugu jettee guyyaa tokko abbaa manaa isheetiin mari'atte jennaan abbaa manaa isheetti wajjin mari'atanii kana qopheessanii nama kana mana faanitti affeeran. Mana isaaniitti affeeranii utuu jiranii guyyaa tokko Elsaa'iin iddoo isa olaanu sanarra taa'anii manuma ishee utuu jiranii iddoo isheen qopheessiteef taa'anii irra taa'anii utuu jiranii na'oo isaa Gehaazii wajjin utuu jiranii dubartittiin kunoo hamma kana nuu dadhabde isheenoo hamma kana nuu rakkatte maal goonuu fi mootiitti immoo maal himnuuf jenne yookaan immoo abbaa duula ajaja abbaa duulaatti maaliif naafi jedhee gaafate. Mee waamime jedheen. Mee waamime dubartii Shuneemiti kan ishee nuu dadhabdu kana waamime jennaan in waame dhaqee na'oonsaa gaafa waamu dhuftee balbala irra dhaabbatte. Atoo amma kana nuu dadhabde maalsi goonu mootitti maalsi himnu ajajaa duulaatis immoo maalsi himnu yookiis immoo jedhee gaafanni gaafatu lakki anoo biyya koo keessan jiraa. Homaayyuun amne jetteen. Haleluuyaa. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Na'oonsaa immoo akkana jedheetti dubbate. Elsaa irra tarii na'oonsaa isheetti siqee tarii beekata. Dubartittiin kun ikkoo dhalan qabdu. Abbaan manaa ishees immoo dulloomeera jedheetti dubbate. Akkasii isa immoo dhaqi waamimee dhaqi waamennaan ammas waamee dhufe hin dhufte fuuldura isaanii dhaabbatte. Elsaa'iin
ati boryoowwana waggaa har'aa akkuma kana waggaa har'aa kana mucaa ilmaa hin godhatta jedheen. Raajiitti dubbate. Gaafa inni raajii akka jedheetti dubbatu lakkiya nama Waaqayyoo nan gowwoomsiin. Nan gowwoomsiin jette. Sababiin isaa maaliif? Dullumarra ga'aniiru. Abbaan manaa ishee yeroon isaa darbeera. Akka nama fooniitti yeroo teenya yaannu darbeera. Seerritti yeroo itti ijoollee godhatan uumamaan darbeera jechuudha. Inni garuu kanatti dubbatee deeme. Gaafa waggaa isaa akkuma inni dubbate namni Waaqayyoo Elsaa'i akkuma inni dubbate mucaa dhiiraa deesse. Haaleluyyaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gara mata duree kootti dhufaan jira. Guyyaa tokko mucaan guddatee utuu guddatee jiru abbaa isaa bira iddoo haamaa dhaqe. Abbaa isaa bira gaafa inni haamaa dhaqu mucaan kun xinnoo gara waareetti achi siqee abbaa koo jedhe mataa koo jedhe boo'e. Gaafa mucaan isaa abbaa koo mataa koo jedhe gaafa inni boo'u warra haamaa jiran keessaa nama tokko waammateetu gara haadha isaatti mucaa koo kana naa geessi. Tarii dhukkubeera waan ta'eef geessi mee haadhatti kenni jedheen. Mucichis butatee baadhatee dhaqee haadhatti kenne. Haatis immoo maal ta'e fudhattee gudeeda ishee irra kaawwattee hamma galgalaatti teesse hamma waareetti teesse jedha. Baadhattee hamma waareetti teesse jedha. Hamma waareetti erga teesse booddee mucaa ishee oolchachuu hin dandeenye jalaa du'e jedha. Na jalaa du'a jettee isatin eegin. Na harkaa fudhatama jettee isatin eegin kakuun kee. Inni kakuudhaan siif kenname sun mucaasa ta'u waan bira Waaqayyoo kakuudhaan siif kenne si jalaa du'eera yoo ta'e Waaqayyo du'aa sii kaasa. Ameen. Sana booda fudhattee mucaa du'aa kana fuutee dhattee iddoo namni Waaqayyoo irra ciisu ol baatee dhattee iddoo kutaa isaarra siree isaarra dhattee ciisitee manatti deebistee baatee sokkite. Gadi baatee dhattee abbaa manaa ishee waamte. Harree tokkoo fi nama tokko dafii as naa ergi. Gara nama Waaqayyoo dhaqee nas deebi'aati jette. Lakkii maaliif dhatta jedhan immoo har'a baatii miti. Har'a guyyaan isaa guyyaa baatii miti maal jedha xareetoo. Maal hojjechuu dhaxxannaan. Lakkiyanoon nagaadhaafan dhaqa jetteen. Haaleluyyaa. Nagaadhaafan dhaqa. Nagaadha hundumtinuu nagaadha. Ishi kaayisammoo dhaqi kaadheen. Nama tokkoon harree dura bu'iinaa bu'iiti beelotti harree fe'atte. Harree ishee fe'atteetu. Dura bu'iinaa deebiin. Namni tokko tuwaa tokko sitti dubbatin hamman sitti dubbadhutu utuunan sitti himin. Yoo ani waa sitti hime malee nama tokko nagaan gaafatin calmaniiti beenu. Dafii amma nama Waaqayyoo bira geenyutti Tulluu Qarmeloos. Namni Waaqayyoo Tulluu Qarmeloos irra jira achi dhanni. Achi deemte. Harree ishee uffattee mucaan dura bu'ee sokkeera. Fagoo irratti Elsaa'i namni Waaqayyoon arge. Shuuneemittiin kun dhufaa jirtiiti meetti fiigi gaafadhu nagaadhaafii jedhii gaafadhu meennaan. Nahoonsaa Giyaas fiigaa dhaqe. Gaafanni fiigee dhaquu. Maal nagaadha miti ati fayyaadha miti jennaan nagaadha hundumtuu itti. Ameen. Waaqayyoo nagaadha jechaa jira. Yoo du'a fakkaate iyyuu nagaadha siin jechaa jira. Du'a yoo fakkaate iyyuu nagaadha siin jechaa jira. Isheen du'a mana keesse nagaadha jetti. Garuu du'aadha manaa. Mucaan ishee manaa du'eera. Isheen garuu
Inni isa gaafannaan nagaadha lakkiyette nagaadha jette. Sababiin isaa nama Waaqayyoo bira ga'uudhaaf fiiddi isheen. Giyaazitti dhimma isaa irraa hin qabdu isheen. Bira dabartee sokkite. Nama Waaqayyoo bira gaafa bira geessu miilla isaatti kufte. Miilla isaatti kufte. Miilla nama Waaqayyootti kufte. Hamma lafa geessutti qoommaatee miilla isaatti kufte. Kana booddee Giyaaz na'oonsa irraa achi ishee butuu barbaade. Siqi nama Waaqayyoo irraa nama raajiidhaam. Siqi irraa jechuu barbaade. Lakki dhiisi isheenoo rakkina qabdi jedhe. Rakkina guddaa qabdi. Garuu Waaqayyo na jalaa dhokseera ittiin jedhe. Waaqayyo na jalaa dhokseera. Isheen rakkina guddaa qabdi. Lakkina irraa achi isheen darbatiin jedhe. Namni Waaqayyo sana booddee yeroos dubartittiin sana booddeen dubartittiin yaa gooftaa ko ani mucaa si kadhadheeraare ana hin gowwoomsin siin hin jenneere jetteen. Silayyuu ani hin qabu. Silayyuu akka uumama Waaqayyootti dhala nan godhadha jedhee si yaanne. Silayyuu dhala naaf haa kennamu jedhee sin gaafannes hin jenne nan gowwoomsin lakkii kun hin ta'u kun hin danda'amu akka uumamaatti jedheen ture jedhe. Elsaa'iin yommus Gihaaziin mudhii kee hidhadhu ulee koo harkatti qabadhuuti ariitiidhaan beenu namni yoo sitti dhufee nagaa hin jedhiin. Yoo namni nagaa si gaafate deebii hin kenniniif. Yommuu achi geessus ulee koo fuula mucichaarra kaa'ii jedheen. Elsaa'i namni Waaqayyoo of dura na'oosaa erge. Ulee koo fudhadhuutii dhaqii mucicha isa du'ee ciisu sanarra kaa'ii jedheen. Namni garuu karaatti yoo si gaafate nama nagaa hin gaafatin. Calluma jedhi dhaqi. Dafii fiigi dhaqi. Dafii dhaqi achi gayi jedhee itti dubbate. Haati mucichaa garuu dhugaa Waaqayyoo isa jiraataati. Du'a lubbuu keetiitis ani si dhiisee hin dhaqu jetteen. Achumaan innis ka'ee ishee duukaa hin dhaqe. Giyaaz isaan dura bu'ee dhaqee ulicha fuula mucichaarra hin kaa'e. Haa ta'uyyuu malee sagaleen yookiis sossokoksaan hin turre. Ergasi Elsaa'iin simachuudhaaf deebi'e. Mucichi hin dammaqne jedhee isaa hime. Yeroo Elsaa'iin dhufee manichatti ol lixee mucichi du'ee reeffi isaa siree Elsaa'ii irra in ciisa ture. Elsaa'iin akkuma ol lixeen keessaan balbala cufatee Waaqayyoon hin kadhate. Kana booddee siree yaabbatee afaansaa afaan mucichaarra, ijasaa ija mucichaarra kaa'ee harkasaa harka mucichaarra
kaa'ee isarra gadi ciise. Achumaanii inni mucicha irratti diriireen dhagni mucichaa ho'uu in jalqabe. Ameen. Abeet. Giyaazin erginaan Giyaaz homti tokko yoo sossokoo isaan hin jiru. Ulee kana fuudhee dhaqeera, ulee irra kaa'eera, homtuu hin jiru. Lakki yaa nama Waaqayyo ani si dhiiksee hin deemu jetteen. Ani Giyaazitti namanu siina namanaa. Karaa keenyatti dubbate Waaqayyo dhala kan naa kenne karaa keeti. Anis du'a lubbuu keetiiti si dhiisee hin deemu. An si dhiisee hin naqu jettee. Fudhattee mana isheetti galti deebite. Gaafa dhaqu mucaan siree irra ciisee jira. Mucaan siree irra ciisee jira. Namni Waaqayyo lixee mucicharra diriiree harka isaa harka mucaarra ija mucaarra afaan isaa afaan mucaarra kaa'ee gaafa kadhatu mucichi hin fayyee. Ameen. Mucaan dhan isaa ho'uu jalqabe. Waaqayyo dinqii kana hojjete. Har'a isinittan hima. Asin du'aadha kan jettan lakkii inni nagaadha isiniin jechaa hin jiraan. Maqaa Waaqayyootiin inni nagaadha. Inni isin du'aadha jechaa jirtan nagaadha, Waaqayyo biratti nagaadha. Waaqayyo isatti du'eera jettee dhiiftee Waaqayyo immoo du'aa sana kaasee sitti agarsiisa. Du'aa kee hin kaasa. Isatti owwaaltee dhiiftee hin kaasa Waaqayyo. Hin jiraachisa Waaqayyo. Kanaaf Waaqayyo maqaansa haa galateeffamu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoon kadhannaa. Waaqayyo isa nuti dubbateef kan galateeffame haa ta'u. Dubbii kanaaf Waaqayyoon kadhannaa. Boddoosaa wajjin Waaqayyoon kadhanna. Waaqayyo maqaan isaa haa eebbifamu. Obboleessa keenya sagalee Waaqayyo nu dhageessisanii Waaqayyo isin haa eebbisu jedhaanii. Waaqayyo isaan haa eebbisu. Kadhannaa keenya guyyaa torbaffaa waldaalattuu lakkoofsa tokkoffaa magaalaa Naqamtee keessa ishee jirtu keessatti sagaleen lallabamaa jira, kadhantamaas jira karaa Appoostilii Taarikuu Shifarraa. Sagantaan kun guyyaa 10 kan diriire amma har'i guyyaa torbaffaa isaatii maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Wangeellis lallabamaa jira, kadhatamaas jira, faarfatamaas jira. Kallattiidhaan warri nu dhagaa jirtan biyya alaarra teessanii biyya keessaaf alaarraa itti fayyadamaa kan jirtan maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Gooftaan isin haa eebbisu. Gurra keessanis nu ergisaa warri jirtan akkasuma ija keessaniinis asitti nu daawwachaa warri jirtan kallattiidhumaan sagantaan kun kadhanni kun akka inni isin qaqqabu amanaatii nu duukaa kadhadhaa. Maqaan Gooftaa haa eebbifamu. Waaqayyo immoo mana keessaniif bara keessan haa eebbisu jechaan isiniif kadhadhaa. Amma yaa Waaqayyo Gooftaa nutti dubbachaa ooltee galanni bara baraan siif haa ta'u. Egaa ati Waaqayyoodha, ati waan agartee namatti himtaa, ati yaa Waaqayyo ati guddaadha, amanamaadha, galanni bara baraan siif haa ta'u. Waaqayyo bara baraan eebbifami. Akkuma kanammoo yaa Waaqayyo Gooftaa cubbuu keenyaaf yakka keenyas immoo nuuf dhiisi. Si kadhannaa yaa Waaqayyo irra daddarba keenya isa baay'ee sana yaa Waaqayyo akka ati nuu dhiiftuuf si kadhannaa cubbuu keenya nuuf dhiisi. Ilaa yaa Gooftaa yakka keenya nuuf dhiisi. Cubbuu biyya keenyaa yakka waldootii biyya keenyaa yaa Waaqayyo ati nuuf dhiisi. Gooftaa sin kadhadhaa maqaa Yesuus Kiristoosiin nutti araarami. Isa kanaan yaa Waaqayyo kan mormu seexanichi maqaa Yesuus Kiristoosiin kan rukutame haa ta'u. Ati nutti araaramuu keetiin yaa Waaqayyo nutti araaramuu kee kan jibbu nu bukkee naanna'ee biyya keenya keessa naanna'ee daangaa biyya keenyaarra naanna'ee kan nutti haadu maqaa Yesuus Kiristoosiin kan rukutame haa ta'u. Ulfina Waaqayyo nurratti jibbee kan nutti haadu ergamni seexanaa tokkummaa keenya jibbee tokkummaa ijoollee Waaqayyo jibbee yeroo hundumaa kan nutti haadu maqaa Yesuus Kiristoosiin kan rukutame haa ta'u. Ilaa yaa Waaqayyo ulfinni kee waldaa keenya keessaa buufatu. Ilaa yaa Waaqayyo Gooftaa sin kadhadhaa ulfinni kee biyya keenya keessaa buufatu. Ilaa yaa Waaqayyo Gooftaa sin kadhadhaa ulfinni kee yaa Waaqayyo magaalotaaf baadiyyaa isaa keessaa buufatu. Ulfinni kee gara keenyatti haa deebi'u. Sakana waan gootuuf galanni ulfinni siif haa ta'u. Amma immoo yaa Waaqayyo wanta du'etu jira jette. Isa du'ee yaa Waaqayyo Gooftaa obboleettiin koo itti bo'aa jirtu maqaa Yesuus Kiristoosiin fayyitee yaa Waaqayyo fayyaasaa akka isheen agartu fedhaaf jaalala kee naaf haa ta'u.
dhimmi obboleettii kootii du'e dhimmi obboleessa kootii duraa du'e nu ana baluusaa hin beeku isheen beetti innis beeka yaa Waaqayyo wanti duraa du'e isaanitti bo'aa jira yoo jiraate amma yeroo kana maqaa Yesuus Kiristoosiin jiraataa ta'e akka inni deebi'uuf sin kadhadhaa isa kana waan gootuuf galanni siif haa ta'u. hundumaa gararraa jirtu galanni ulfinni siif haa ta'u geggeessaa kee haga yoonaaf maqaan kee eebbifamu dubbii kee nutti dubbatte kanaan qilleensa keessatti of dadhabne keessaa kaanee jabaannee akka of agarru ayyaana kee nu baay'isi waan kana gootu hundumaaf ulfaadhu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos ameen dhaabanneetu kadhata ergamootaa walitti qabna yaa abbaa keenya waaqarra kan jiraattu maqaan kee qulqullaa'u mootummaan kee dhufu jaalalli kee waaqarratti akka ta'e akkasuma lafarratti haa ta'u kan nu goobuddeen keenya irraa nuuf kenni yakka keenya nu dhisi nus kennu yakka niif akka dhimnu qormatti nu galchin hamaa nu oolchi malee mootummaan kan keetiyo humnis galannis bara bara nora gooftaan koo sinaa eebbisu dhaamsi gama warraa onlaayiniidhaan nu hordoftaniif ani qabu gabaabaatti namoonni dugdeebii nu wajjin waaqayyoon kadhachaa turanii baay'een nu barreessaa testimony namoota irraa fudhachaa jirra namoota suusii adda addaa irraa kan fayyan akkuma kanallee dhukkubattii kan fayyan dugdeebii kadhata keenyaadha nu barreessaa waan jiraniif iddoo adda addaa jiraattanii warri nu hordofaa jirtan YouTube keenyaan keessuma akkuma kana Facebook live'dhaan illee namoonni hordofaa turtanii namoonni sagaleen kun gurratti singlixee laphee keessan keessa seenee maashaalee keessan argatee furamtanii achi as dhuftanii karaa keessaa nu qunnamuudhaan namoonni miidiyaa keenya maneejii godhanis isin dubbisu anillee akka yeroo ergaa keessan argutti waanan isiniif deebisuuf jechuudha. Kanaaf namoonni dhuga baatii qabdanii baay'een nu barreessaa jiranii fi YouTube matti deebinee dhufnee gabaasna waan hojjetamaa jiru. Waaqayyo isin haa eebbisu baay'ee isin jaallanna bara itti aantutti wanti gaariin gurra akka nu ga'u abdiif amantaa Waaqayyo irraa qabna hin ceenaa hin milkoofna Waaqayyo gooftaa maccaa adda jiru jireenyaa nuu kenna kan akka Waaqayyo hin jiru.